yaadama magaalumsuu bu'uurri isaa badhaadhina ta'e giddu galeessa taasifachuun magaalaa gama hundaan fakkeenya taate uumuuf hojjechaa jirra jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde. Hojiin misooma koriidarii magaalaa Adaamaa marsaa jalqabaa xumuramuun sochiif banaa taasifame. Misoomichi daandii asfaaltii konkiriitii, daandii lafoo deemtotaa fi saayikilii akkasumas iddoowwan magariisaa fi paarkiiwwan of keessatti hammateera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde hojichi hirmaannaa hunda galeessa hawaasaa fi hooggansa magaalattii akkasumas qooda fudhattootaatiin as gahee jedhan. Namoonni hedduun as keessatti gahee isaanii taphatanii jiru. Hooggansi keenya sarkaan jiru halkanii guyyaa hojjechuudhaan hojii akka waajjiraatti kennamu qindeessee hojjechuudhaan hojii kana keessatti dammaqinaan hojjechuun sarkaa kanatti akka raawwatamu waan taasisaniif hooggansa keenya hunda sarkaan jiran ummanni magaalaa Adaamaa akka na galateeffatu isin gaafadha. Inni biraa hojii kana harka caalu humna magaalichaatiin hojjenna. Dhaabbata misoomaa Adaamaa Investment Group hojii kana guutummaan sarkaa olaanaadhaan qindeessee humna keessaa qabu qindeessee humna alaa qabus humna alaas fayyadamuudhaan sarkaa kanaan akka go'aan ta'eef manaajimentii dhaabbatichaaf ogeeyyii achi keessa jiran hunda akka na galateeffatan isin gaafadha. Inni sadaffaan kabajamaa jiraata magaalaa Adaamaati. Ummanni magaalaa Adaamaa ummata kabajamaadha. Yoo xiqqoo hojjetan ol kaasee kan nama galateeffatu, yoo dogoggoran iddoo kanatti sirreessaa jechaa ifaan kan namatti himu, ummata haamilee namaaf kennu, ummata akka namni rafu hooggansi hin rafne taasisu, ummata aarsaa guddaa kaffalee daandii bal'isoo barbaannu gaafii tokko malee nurraa fudhachuudhaan lafa isaarraa qabeenya isaa diigaa duubatti siqaa diiguun gahaa miti midhagsuu akka qabu bareechuu akka qabu halluu jijjiiruu akka qabu yommuu kenninuuf ofitti fudhatee hojjechaa waan tureef akka waliigalaatti magaalichi cimee akka hojjetu galiin magaalichaas caalmaan akka guddatu galiis galchaa ofiifis baasee hojjechuudhaan jiraatan magaalaa guutuun as keessatti gahee qabdu waan ta'eef ummata magaalaa carraa kanaan galateeffachuun barbaada akka na galateeffatan isin gaafadha. Inni biraa qaamoleen nageenya as keessatti dammaqinaan hirmaatanii hojiin kun milkaa'in akka raawwatamu taasisanii jiru. Dabalataan dhaabbanni mootummaa Iiraan asfaaltii sarkaa kanatti argitan hojjechuudhaan nu bira dhaabbatee sarkaan magaalaa sarkaa kanatti akka ol ka'u hojiiwwan hojjanne guutuu akka ta'u taasisanii jiru. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom ibsaa argitan kana keessatti gahee taphachuudhaan sarkaa kanaan akka raawwatamu taasisanii jiru. Hawaasni itti fayyadamuu fi kunuunsuun dhaloota akka dhaalchisu akkasumas hojii kana fakkeenya taasifachuun itti fufuun qe'eesaatti akka hojjetan hubachiisan obbo Haayiluun. Tajaajiloota kanaan dura kennaa turre caalmaan fooyyessinee tiksuuf muka baay'ee dhaabnee jira. Magariisa gochuuf yaallee jira. Daandii miilaa qopheessinee jira. Daandii saayikiliinis qophaa'ee jira. Amma waamichi guyyaa irraa dhiyeessinuuf ummanni keenya gochuun isarra jiraatu dhimmoota gurguddoo sadii. Inni tokko misoomicha beekuu, hubachuu, tiksuu fi ofitti fudhatee babal'isuu. Beekuu hubachuu faayidaa inni jiruuf jireenya ummata keenyaa jijjiiruu keessatti qabu. Faayidaa inni dhaabbata keenya daldala keenya guddisuu keessatti qabu. Hubachuudhaan ofitti fudhatee babal'isuu fi tiksuudha. Inni lammaffaan fi murteessaan itti fayyadamuudha. Tiksuun gahaa miti. Caalmaan itti fayyadamuudha. Daandii miilaa kiiloomeetira naannoo 16 ol bal'ina guddaa ta'een hojjetamee jira. Ummanni keenya yoo itti fayyadamne faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuu baay'ee barbaachisaa ta'a. Paarkii hedduu iddoo konkolaataan dhaabbatu qophaa'ee jira. Itti fayyadamuun nurra jiraata jechuudha. Akka waliigalaatti caalmadhaan yoo itti fayyadamne qofa
mi'aasaa, miidhaginasaa, bareedinasaa, faayidaasaa kan beekuu dandeenyu yoo itti fayyadamuu dandeenye qofaadha jechuudha. Kana yoo goone akka waliigalaatti caalmaadhaan irraa fayyadamaa fuulduratti ceesisuu dandeenyaa jechuudha. Uummanni keenya waamichi dabarsinu akkamitti guutuu Adaamaa kana gochuu dandeenyaa kan jedhu akka nurraa fudhatu waamicha dabarsuun barbaada jechuudha. Innis hundi biqilaa balbala isaa bira dhaabbate kunuunsu, eeguu, balbala isaa fuuldura magariisa gochuu, balbala isaa fuuldura qulqulleessuu, balbala isaa fuuldura iddoo isaa keessa dhaabbata isaa keessa ibsaa baasuu, akkaatuma fuuldura kanatti arginuun Adaamaan guutuun sadarkaa kanatti akka dhufu uummanni keenya ofitti fudhatee akka hojjetu carraa kanaan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Dameewwan hundarratti kallattii teechifame hojjettii kun magaalaa hundaaf fakkeenya taate uumuuf hojjechuu itti fufnaas jedhan. Egaa akka waliigalaatti yoo wal galateeffannu caalman cimnee akka hojjennu, caalman wanti farqaa qabnu haamilee nuuf ta'e fuulduratti akka tarkaanfannu akka nu taasisuu fi daandii walakkaarra jirraa daandiin gara kanatti deemu hiikoo guddaa qaba Adaamaadhaaf jechuudha. Daabee osoo hin gahin hin dhaabnu, sababiin isaa gaafii guddaa qabnaa jechuudha akka biyyaatti. Adaamaan biyyattiidhaaf balbala, biyyattiin immoo balbala biraa gaafachaa jirti. Kanaaf daandii garanaa osoo hin tuqin deebi'uu jechuun iddoo hawwiinu sana osoo hin tuqin deebi'uu waan ta'eef karoora guddaa qabna waan ta'eef isa hubanne daandii garanaatiif xiyyeeffannoo kennine akka bira geenyu waan hawwinuufis of eeggannoodhaan gahee keenya akka baanu Itoophiyaa badhaate uumuuf hundi mana keenyatti akka hojjennu waamicha ko isinii dabarsuun barbaada.